sagalee waaqayyo walii wajjin dubbifadha. Wangeela Yohaannis walii wajjin dubbifanna. Lakkoofsa 31 irraa kaan. Yohaannis itti fufee inni olii dhufu hundumaa irra jira. Namni lafa kanaa kanuma lafaati. Waa'ee isa lafa irraan dubbatas. Inni waaqa irraa dhufu hunduma irra jira. Isa argee isa dhagee sanas dhugaa hin ba'a. Isanni dhugaa ba'u sanaa omtinuu hin fudhatu. Isa inni dhugaa ba'u kan fudhatu immoo waaqayyo dhuga qabeessa akka ta'e mallattoodhaan cimseera. Mallattoo mata duree ganama kanaati. Mallattoodhaan cimseera jedhuun dubbadha. Mee waa'ee mallattoon dubbadha jiran. Mee warri gammaddaan garuu tuu waa'ee kanaa dubbachuun jalqabin. Jedhi gammadda. Maali yaa waaqa gooftaa Yesuus Kiristoos. Yaa harka fidee kan dhufe. Deebisa. Biyya lafaa kana irratti mana seeraa mana murtii ganda kam yoo dhatte waraqaan tokko yoo sii kenname. Waraqaa sanarra chaappaaf mallattoon irra hin jiru taanaan hiikan qabu. Hammam barreessi, hammam caafi, hammam beeki. Wanti mallattoon irra jiru, wanti mallattoon irra jiru fudhatamummaan isaanii gargari. Waan mallattoon chaappaan irra jiru sodaatan. Sababni isaa mirkanaadha. Waan him chaappee jechuun hin mirkanaa jechuudha. Waa'ee chaappaa gaafa dubbadhu walumaa galatti guuree tan naqee gandatti achi ol isin naqamite waajjira wayiitti isin galchaa jira miti. Waa'ee chaappaa gaafa dubbadhu chaappichi isa kam? Maaliin mallatteeffamte dhimmi kee maaliin xumurame isa mirkanaa jedhanneedhu maaliin? Chaappaa gandaatti immoo dhiigicha. Chaappaa bulchiisa magaalaatti immoo dhiigicha. Waa'ee mallatteeffamu waa'ee chaappaa kanaan mallatteessuun mirkaneesseera. Isa olii dhufeedha walumaa gala wanti olii dhufeef wanti lafaa ka'uuf wanti olii gad dhufu tokko miti. Dhagaan lafarra sitti darbatamu dhagaan samaa irraa dhufee sirra bu'u tokko miti humni isaanii. Dhagaa dhiisiiti baalli qilleensa kanarraa cittee dhuftee gaafa si rukutte si dhukkubsiti. Wanti olii dhufe kabbaadiidha. Wanti olii dhufe cimaadha. Ganama kana waa'ee isa olii dhufee nu mallatteesseen isinitti meetanii xumura. Waa'ee isa olii dhufee. Yesuus waaqa isa olii dhufeedha. Waaqa isa olii dhufeedha. Jireenyi dhala namaa hundumtinuu waan nuti jiraattu mirkanaa hin taane taanaan kan kee miti. Biiroo kamii hojjedhu hin mallatteessine ta'ee waliigalteen qabu taanaan kan kee miti mirkanoomne. Biyya lafaa wajjin diina kan nuyi taaneef kan biyya lafaa ta'uun keenya hin mirkanoomne hin diide waaqayyoota. Kan biyya lafaa miti nuyi. Sababni isaa mirkanoomne mirkanaa miti laabba adii akiraamaasiyaa. Sababni nuyi biyya lafaa wajjin diina walitti taaneef chaappaan nuyi waaqayyoo walitti firoomsetu jira malee chaappaan nuyi biyya lafaa walitti mirkaneesse hin jiru hin jedhu. Dhiigichi samiirraa dhufe waaqichi samiirraa dhufe gaafa dhufe biiroo mootummaa galee chaappaa fuudhee biyya lafaa wajjin walitti nu firoomsetu hin taane beekumsa biyya lafaa dhiisee hangoo ishee gatee ogummaa isaanii kosiitti lakkaa'etu dhiiga dhangalaasee mallattoon kan waaqayyoo ta'uu keenya mirkaneessu. Mee namni amantu ani mirkanaa'eera jedhime kan waaqayyoo ta'uun koo jedhime beekameera jedhi maaloo. Daraa waaqoo kun jedhan isin gammachiisu namni waasii godhuudhaaf anamma yeroo tokko gaafanii waanuma dhimma hojii waldaatiif haa ta'u dhimma dhuunfaatiif gaafa biiroo wayii dhaqu biirooma tokko gaafanna waasii barreessee waraqaa wayii fudhattee lakkoofsa lama dhaqqisiin jiru lakkoofsa lama dhatta hin barreeffatte inni lakkoofsa lamaa sun immoo dhimma keessana xumurootu danda'u 18 dhaqqisiin jedha 18 dhatta 18 baatee munni 18 haasawee haasee biyya na keessatti hojii seera ajaa'iba hojjetaa irra hidheetu hafur dhaqeedhanni amma dhiiga maalii qorattee biirootti irra maddammaa dhiiga maalii qoratame dhimmuma kee xumuruu piroosesii biyya kana keetti piroosesiin beekamaa dhufu biiroo kam naqe waan biiroo kutaa tokko keetti xumurattu kutaa 18tti sii caafu
sababni isaa hafuurri yeroo namaa balleessu waldaarraa ka'ee biiroo mootummaatti guuteera. Harka kee ol qabdaa dandeessee hafuura yeroo namaa balleessu kana sirraa biiroo mootummaarraa waldaa kiristaanaa kee xaragee balleesseera. Waraqaa kana fuutee sababii chaappaatiif yoo xinnaati miilla namaa dhungachuu si qajeelchisa bakka chaappaa waan dhabdeef. Dhimmi kee chaappaa hin qabu taanaan mirkanaa miti. Lafa qabda taanaan lafti kee sun chaappaadhaan kan kee hin taane taanaan kan kee miti hin jedhu. Mana akkamii qabaadhu, makiinaa qabaadhu, jireenyaati qabdu mirkanaa miti taanaan kan kee miti. Waan siin mirkanoomne tokko sitti hima. Lafti siin mirkanoomne, wanta duugadii siin mirkanoomne, hojiin foonii siin mirkanoomne, sobuun siin mirkanoomne. Inni siin mirkanee jireenya waaqarraati. Harka kee ol kaasii naa mirkaneera jedhime. Hadiisa hadiya. Hiila hajiina hadiya. Fayyuu keenyaan dhiiga Yesuusin chaappaa gandaa utuu hin taane, chaappaa harki namaa hojjeteen utuu hin taane, chaappaa harki beekaa tokko hojjeteen utuu hin taane, dhiiga Yesuusin fayyuun keenya haareeffamuun keenya lammaffaa dhalachuun keenya mirkanaa'eera. Harka kee goota haada haziyaat. Hankoo jedhame ammasiin ganaa dhuftu namni 31 gana taaksii irraa bu'aartu bu'aa yeroo ngeera bu'aa gana bu'aa jiru namoonni kaan hin jiran qabanan dubbatu namni mi'a Yesuus Kiristoos nama baay'ee beelee waa'ee buddeeni gaafa xittaasoftu hin bu'a beelaadha taanaan callumattee bira dhaabadhu waa'ee xibsiyaa ta'e kudha nama uummata si bira taa'e rakkoon isaa rakkoo buddeeni waan ta'e nama tokko tokko mu dhaabattee callumattee irraa sittee waa'ee Yesuusii yoo haasofte sitti siqa. Meelaa beektaa Yesuusii waa'ee isaa dhaguu barbaade. Hiyyeesseedha harka kaasaa. Eewun beelaa artati. Buddeen moo Yesuusin beelaa arti. Mirkanaa'eera. Harka kee akka godhinaa mirkanaa'eera jedhi maaloo. Nama si bira jiru nama lama sadii cabbatitti iyyaadda inni sun mirkanaa'eera jedhin. Eewu namni kanatti aman. Iyyi baraaddu amaa jedhan. Hadiyaa sakiyamoo. Shaari adiyaana moosiyaa. Injiru kana akka Yesuus yee. Si fayyisuudhaaf biiroo tokko dhaqi lakkoofsa lama dhaqi sadii dhaqi hin jenneen 18 dhaqi ilaalam hin jenne. Yesuus biiroo kutaan qabu isuma biratti fayyama. Isuma biratti qoratamta, isuma biratti mucaa waaqayyoo taata, isuma biratti abbaa biyyaa taata, abbaa qabeenyaa taata akkumatti. Injiru gaa. Aarii namaa qabna baay'een keenya. Aarii namaa qabna. Keetaa yeroo lallabu kana nama dura dhufa nama tokko jakotta fide waaqa wanti jakeetti dhufu waa'ee oduu nama waree namaa hin ta'in waa'ee Yesuus fuula kee dura haa dhufu olii dhufe wan olii dhufeedha guyyaa tokkodha yaadadha wanan bara koo keetti hin irraanfanne baran kutaa 10 baradhu 2008 Ayi bara sana waan tokko ture nama wayitu carraa wayitu nage carraan suni carraa biyya alaarraa dhufeedha namatti limne waa'ee carraa kanaatiif yeroo baadiyyaa san isa ammaa kana ijoollee waggaa 10tiif baasaa jiru natti fakkaata malee nama taa waraqaa eenyummaa hin qabu namni baadiyyaatti beektu dura hin qabu numa jiraata nama ta'uun kee gahaadha baadiyyaatti dura amma garuu ijoollee araasiidhaaf baasuu hin hafu amma kana ulfaataa jira waan ta'eef araasii galmeessaa dhimmi sun waan na ilaallatudha. Waan naa ta'udha baay'ee garuu waraqaa eenyummaa hin qabu kallattiidhaanan dhaqdhaqiiti waraqaa eenyummaa baafadhu jedhan nennaqe gaafa naquu maaloo waa'ee waraqaa eenyummaatu naasee waa'ee dhimma sanaan itti taasee maaloo adaraa waaqayyoo waan ajaa'ibaatu dhufanii kutaa 10 xumureera kutaa 12 fi 11 sadarkaa olaanu sanaa biyya kanatti baradhu carraa wayitu naa ga'e waraqaa eenyummaa naa baasee jennaan an hojjaa duraan naqi jimaa tokkotti jedhe maal irraa waqa harka kee keeroo maal yoo na itti himmati maal ta'a harka kee keeroo yoo deemaan rakkoo qabu jimaa tokkotti
nan deebi'a. Hidhii jisseen aareen aaraan gala. Gaafa mana ga'u baafatte miti naan jedhan. Jimaatatti na beellaman jedhan dhiigan kennee gale. Jimaatatti na beellaman jedhe. Gaafa jimaataa saatii lamatti qottan lamatti annaqe. Dhaqeen baardii jala dhaabadheen eege dhimmichi dhimma kootu waan ta'eef gaafa dhufee balbala banuu an ol laga shanse tokko bilbilee waame ol gashi annan dhaabadha maanni deengaddaatiif an dhufee jedhe maal turee naan jedhe aaraa na beellamee eewudhati naan jedha gana eewu turteeti yaa waaqa obsa kee naa kennee dhaabadha jechuudha. Maalii deengaddaa waan akkasiitiif dhufeen ture dhimma wayiin qabaa waraqaa eenyummaa akkanaa laattu waggaan kosti ta'eera maalii fudhachuudhaaf hin ga'a jiraataa ta'uu nan danda'an jedheen saatii ja'atti kotta'e nan gale aaraan galemmas manatti hin galudheen ollaadhuma achuma waamate waan akka daabboo xiqqoo tokko nyaadhee tan ja'atti itti deebi'e. Yaa Waaqayyo waan kun kan kee yoo ta'e sibiraati yoo ta'e namni kun nan qorin. Wanti kun waan salphaadha nama kanaaf. Garuu tulluu godhee na rakkiseera. Nan kadhee man naqe. Gaafa naqu saatii jaan dhimma wayitiif gara aanaatti na barbaada waan ta'eef torbee irraa kottu naan jedhe. Waaqayyo kee hin jiru dheen ishee gale. Waan tokkotu naa dhufe ga. Laasiittan hima. Torban saa eeguu dhoobsan na dhufe. Sababni isaa dhimmi sun dhimma barnootaati. Carraa guddaadha. Garuu carraa dhufe sana nama cufe. Imimmaan kun dhangalaasaan bu'aa gale. Gaafa bo'uu torban isaa utuu hin ga'in hin jiruudhaan namichi sunii balaa wayii quunnameedhaan torban isaa utuu hin ga'in mootora utuu oofuu miilli isaa kun kee galee qarxamii marraa jide miilli isaa. Garraamii matta waaqaa dhowwate miilla mirgaa dhabe. Namni sitti ba'e fayyaa hin ba'u. Inaariin himate takkaadhuma kissiidhaaf hin deeminati. Nama miidhatte kissiif hin deemin. Calluma deema kaffalaan waan dubbadhe beektaa erga namaati. Achi ciisee bo'eeti maaloo mucaa faarfatu sanaa yeroo adda addaatti natti deebi'aa ture san gaddisiiseera. Naafa kadhatu waa maa'e. Jimaatan naqan jedheen. Bilbilan qabu ammas jimaata isaa nama natti ergee waamnaan hojjaa duraa isaatii jaattan. Harka kee ol qabdaa dandeesse taraasigaa. Dafii ameen jedhe taraasigaa yaa. Nama si bira cobbatti taraasigeera jedhin. Yeroo nammaa kan kee jedhitti naayim. Eewu nama ergaa kanatti taban. Nama 18 ji'a tokko gidduutti carraasi darbe taraasi darbe. Naannessee kan kee godha yesu. Naannessee kan kee godha yesu. Harka ofirra naannessii kan koo ta'eera kan koo ta'eera kan koo ta'eera. Taaliyaa saakee abaarraa diyaas. Nimbeeku abbe keessa deemee mallatteessa ji'a tokko asitti jedhu. Ilaa kunoo sa magaala kana. Ilaa kunoo beekoo kana. Ilaa kunoo mucoo diimtuu kana. Ilaa kunoo gurbaa kana. Ilaa kunoo ji'a tokko asitti dhimma keessana. Taraa kan keen godha dhimma kee deebiseen harka kee galchu. Utuu Yesuus hin qabdu biyyi lafaa chaappaa haqamee baduuf kana nu qorte akkas nu goote. Humnattiin namni gaa mana yaalaa dhaqxani firaa kenna malee isa iyyuu immoo gartuu dhiigaa barbaade namni tokko dhiiga yoo fixe dhiiga barbaade ankiiloon koo 41 ture bara 2011 kana 41 sadii gidduun deebi'aa ture. Mana barumsaa waan tokko dhufe dhiiga kennuu kuusaa dhiigaadhanii mana barumsaa irra dhufe yeroo tokko
Maaliif jennaan namoota balaa garaagaraatiin dhuman namoota rakkoo adda addaatiin dhumaniif dhiiga arjoomaadhaan. Asumaan dhiiga laallan hin jiru lafee malee. Geggeessaan tokko geessifaa tokko lafeen as goraa warra foon qabdan as goraa lafeen as goraa 2011 tarree warra lafeerra ni hiriiraa ture yaannatu. Maaliif jennaan dhiigan qaban bakka isin nyaatatu isin barbaa jedhee dhiiga kana yoo laatteen duuta. Nagaan seetanii nama si biraatiin akka nama xaasaa qabutti qabina jedhamu nagaan siifata jedheen waan argeedhaani fuula kee duratti eebba harabba namaa jira waan argee jedhaani adaraa keedhaani hin rafin inni baay'in dhimma tokkotu waaqa biraa daqiiqa 5 gidduutti sii dhumaa jira innis immoo yoo sochoot yoo fudhatte sirratti ta'a yoo namni kattaman nama sibira dheeres dabarsi harka kee ani hin beeku abbee tikeetii wayitu bal jetteetu nama torbarra fiiddee dhattee buuti maaliif jedhee waaqayyoon gaafannaan carraa koo cufame dhaayiru nama torba carraa cufame guyyaa torba gidduutti haleluuyaa ta'a ayyee ilaa qophaa yeroo jedhu kana qophaa wayifan jedhe nama kadhannaatti zeenaa jiraate barsi'aan turuwan fataadha miilla walirra kaadhaam isiniin eeyyama hin ka'um lafaa hin ka'um giddiidha wayyoo way harkumaan qabii fuudhi irra kaa'e waaqoo bara fida waaqayyootu akkeedha simboonsa duwwaa keen guuta Singorsa. Jireenya kee one. Tokko lamaan. Nama gariisisa. Bokkaan roobsa. Hin biqila. Ija godhata. Harka namaa eegde namatti harka kee eega. Hala bagada nama gatarra badii namasya. Nin beeku abbe ibidda wayii dhufeeti. Ibidda wayii dhufe la walla man arga beetta. Duumessa ulfaata lafa gogaa hawwaara kan qabu turooba. Amma waa filfil jedhee tachol fiilee bibbiqila hin guddata waan kun mul'ataa hin arga jireenya saba kanaatiin aan jira waaqayyo gogaa kanatti nan roobsa hin biqila hin nyaatama eebbata biyya sirraatata haleluuyaa isa walii dhufu Yohaannis nami sodaatutu sodaata dhaggeeffadhala waaqayyo waa Yohaannisiif biyya lafaa kana irratti namni akka Yohaannis hin jiru jedhee hin kaanes hin ka'us ragaa bayraaf garuu isa olii dhufa dudduuba isaatti kan dhufaa jiru kanaaf Yohaannis sun sodaate hin caalaa jechuudha bakka Yohaannis akkee gaafa cuubu namoota gaafa cuubu isin kana dinqifattani inni duubaan dhufu hin caala ani bishaaniin isin cuubu inni duubaan dhufu immoo afura qulqulluu wajjin bishaaniif afura qulqulluu isin kan isaa waan lama haareeffamatta jedheetu cuuba namoota gaafa gooftaan Yesuus Kiristoos gara Yordaanositti asii achi deemu asii achi argee utuu cuubuuti Yohaannis Yesuusin asii achi argeeti inni sagalee biraa hin dhagaamin oduu biraa hin dhagaamin jechoota biraa dhaabaa ilaa hoolaa waaqayyoo isa ba'aa namootarraa fuudhu waca biraa dhiisa haasaa biraa dhiisa oduu biraa dhiisa ilaa kunnoo isa ba'aa baatu dhufe ilaa kunnoo isa cubbuu namarraa fuudhu dhufe jedheeti Yesuus gaafa gara isaatti siqu na cuubii ilaa dhaggeeffadha siin cuubamuun narra jiraataa hin amma to'anaati namumti ambaasaaddarri cimaan tokko utuu dhufe utuu hin barsiisin nagee cuubaan barumsa tun hin kenniniifan nama cimaadha waan ta'e hindee nama guddaa harka kootti cuubamu dhufe hin jedhe wayyoo ati naan ta'u kun jedhe ansi cuubu miti kophee hidhaa miila keetti gad jedhee hiikun naaf hin ta'u jedhe isa lallabaa ture dhufe dhugicha mul'ate sagalicha qaama uffate isa jedhamaa ture dhufe
barichi bara isaati bara waaqayyo jakee baluudhash namni dhagaatu iyyamee jedhu bakka kophee gad jedhee hiikunaaf hin malu dhaggeeffadha nama gadoof deebisee sitti dhufetti of hin akkaabbadin nami tokko baay'ee qabeenya qabaate guddaa ta'e nami sadarkaa qaba jiran namummaa yoo tokko ta'e nami sadarkaa qaba umurii yoo si gadi ta'e sadarkaa qabaate dhufee si jaallate dhufee si wajjin haasee hin buusin sadarkaa isaa gadi jedhetis akkuma isaa Yohaannis Yesuus laga sanatti kan isaan mirkaneessan gadi jechuu barsiisan Yesuus achi kan inni dhaqe dhaloota ba'aa baachisuu miti ofii isaatii ba'aa baatu dhaqe fudha ba'aa keessan kana fudha gala jechuu miti fida anabbaata fida ba'aa keessan anabbaata anaffa'isa ana geggeessa jedheeti mallatteeffamuun kun namni gaafa mallatteeffamu Kiristoositti yoo amante Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu keetti godhattee ofirrattu namni gaafa cufamu mirkaneessuudha walii galtee fixe dhiiga Yesuusin bitamuun Yesuusitti amanuun walii galtee lafa kanarraa shaartee walii galtee haaraa Yesuus wajjin mallatteessuudha namni kadhatta amanu ayileelchi waaqayyoof